dur warri keenya yeroo nutti mani Oromoon garraamiidha, Oromoon gara laafessaa, Oromoon namaa oo'aa, Oromoon yoo bishaan gaafatan aannan namaa kennaa, Oromoon afee nama raffisaa, Oromoon lafa isaarraa kutee namaa kennaa, Oromoon bakka waaquma godhanii nutti mani. Maaliifiin jettu warri yeroo Oromoon akka sana ture keessa jiraachaa turtan. Mee amma warri bara sana jiraattan du'aa ka'aa al tokko nu ilaalaa. Mee du'aa ka'aatii al tokko nu ilaalaa deebi'aa rafaa. Oromoon inni isin jettan suni akka daayinoosarii lafarraa dhumeera yoo ta'e malee si'anan jiru.